Faarfataa Dastaa Sarmuu baga gammaddee koongiraa baga gammaddee baga waaqayyo si gargaaree baga rabbi si gargaaree barnoota kee PhD xumurte dadhabbii yeroo dheeraa booddee milkaa'ina akkasirra ga'uu keetti guddaa nan gammada. Baga waaqayyo si gargaaree baga rabbi si gargaaree baga uumaan kee kanaan si ga'e achi keessattis qooda fudhattoota ta'anii warri si gargaaran hundumtuu galataa argatanii ulfaadhaa kabajamaa innaanii egaa amma waa tokko jira. Amma kanaan dura faarfataa Dastaa hin sarmuu jenna. Kana booda hoo maal jenna kan jedhu gaaffinatti ta'a. Sababni isaa maaliif yoo jettanii argitanii too ta'ee ifama agartaniitu yoo ta'ee namoonni tokko tokko faarfataa ta'anii turaniitu gaafa waldaa kiristaanaa pirootestaantii keessatti gaafa takka turan immoo paaster faa ta'uu yookaan immoo soortuu faa ta'u yeroo sana soortuu abaluutti jijjiiramu jechuudha yookaan immoo paaster abaluutti jijjiiramu maqaa isaanii jijjiirratu jechuu barbaadeetan. Amma faarfataa Dastaa hin sarmuu jennee kanaa booda Dooktar Dastaa hin sarmuu jenna moo Dooktar faarfataa Dastaa hin sarmuu jenna moo faarfataa Dooktar Dastaa hin sarmuu jenna moo confuse nu godhachuudha bare jechuun bitaa nutti gala kun confuse nu godhinaati baga waaqayyoo si milkeessee isa qofaaf miti warra kaaniifis jechuu kooti. Bakka barbaachisutti bakka tajaajilaatti bakka faarfannaatti bakka waldaa kiristaanaatti ati faarfataadhuma amma dhumaattuu wanti jijjiiramu hin jiru jechuudha. Bakka hojii isattiin leenjitee isattiin barattee PhD qabatte kanaan immoo Dooktar Dastaa jenna jechuudha. Wanti bitaa namatti galu hin jiru jechuudha. Kanaan achi namni maqaa waamuudhaaf rakkata nama akkasii jechuudha. Duraan dursee maqaa argate qaba. Amma immoo maqaa biraa dabalateera. Kanaaf nama rakkisaa. Maatiin isaa walii gala baga gammaddanii kana qoosumaaf hin jedhee tammumaaf hin jedhee warri kaan illee barachuudhaaf mooraalii yookaan haamilee namatti tora. Abdii namatti tora. Barnoonni gaariidha yoo seeraan itti fayyadamneef nu fayyada waan ta'eef baradhaa baga waaqayyo si gargaaree ishoo baga milkooftee siin jechuun barbaada. Nagaa naa ta'a ulfaadhaa galatoomaa. Namni akka koo gammade immoo Dastaadhaan baga gammadde jedhee komentii barreessu yookaan immoo Dooktar Dastaa hin sarmuutiin faarfataa Dastaa hin sarmuutiin baga gammadde jedhee komentii jalatti barreessu. Maaliif akkuma gaafa gaddaa waliif gaddinu gaafa gammachuus walii gammaduun dirqama waan ta'eef jechuudha. Gaafa namni tokko milkaa'u nama sanaaf gammaduun baay'ee murteessaadha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Ishoo congratulation jenneerra. Ulfaadhaa YouTube chaanaalii kana immoo subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Keessumattuu subscribe gochuun dagatinaa. Waan isinirraa hir'isu tokko hin qabu. Waan itti dhabdan waan itti miidhamtan tokko hin qabdanii. Mallattoo subscriptionii jala jirtu sana tuqaatii subscribe kan jettu sana all subscribe godhaatii na bira dhaabaddaan siniin jedhaa nagaa naa ta'a ulfaadhaa Oromoo ko.